harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan sin faana turus ana Bunnaa Waabekooti. Asinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti dargaggoonni lama qe'ee isaaniitti waraana sirnichaatiin ajjeefamuun beekamee jira. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mootummaan Itoophiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti duula guyyoota 40tti waboo balleessuu jedhee baasee labsuun uummata nagaa of dura qabee balaa hamaaf saaxilaa jiraachuun himamee jira. Wantoota odeeffanne irraa qindeessine isin biraan geenya. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee garaagaraa irraa namoonni nagaan poolisoota federaalaa fi magaalaa Finfinneetiin ukkaanfamaa jiraachuun himamee jira. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand magaalaa Barbaraa jiraatan rakkoo adda addaaf saaxilamaa jirraa jedhanii jiru. Wantoota odeeffanne irraa isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoorkii. Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti dargaggoonni lama qe'ee isaaniitti waraana sirnichaan ajjeefamuun beekamee jira. Ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatu murni bilxiginnaa aadaa godhachuun guyyaa guyyaan dhiiga namoota qulqulluu dhangalaasuu itti fufanii jiru. Kanumaanis hidhattoonni mootummaa godina Lixa Shaggar aanaa Ejersa Lafoo gara aanaa Jalduu ganda qoricha dheeraa keessatti bobba'uun dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Abbabaa Katamaa fi Dajanee Abarraa jedhaman qe'ee maatii isaaniitii qabuun reebicha irratti raawwachaa gara magaalaa Boonii geessuun akka ajjeesanii bakkeetti gatan jiraattonni himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhamuun ajjeefan malee maatii qonnaan bultootaa irraa dhalachuu fi hojii qonnaatiin maatii fi ofii isaanii jiraachisuu fi siyaasa irraas bilisa ta'uu isaanii maddeen keenya ibsaati jiru. Akkasumas gandichuma keessatti dubartii ganna 60 aadde Xajjituu Urgeessaa fi obbo Baayisaa Warqinaa irratti reebicha hamaa raawwatameen du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman maddeen keenya nuuf himaniiru. Adaba hin qabne kunneen kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bobbaafamuudhaan gocha daguggaa sanyii fi yakka namummaa hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru. Mootummaan godinaalee Oromiyaa garaagaraatti duula guyyoota 40tti waboo balleessuu jedhee labseen uummata nagaa of dura qabee balaaf saaxilaa jiraachuunis ibsamee jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa, godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee fi bakkeewwan birootti humnoonni mootummaa uummata meeshaa maleeyyii of dura qabanii qabata sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bosona keessa naannessaa jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Uummanni dirqiidhaan baafamanii sakatta'insa kana irratti akka hirmaatan taasifamaa jiraachuu kan dubbatan namoonni yaada nuuf kennan sakattaa sana irratti hirmaachuu dhabuun waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhamuun tarkaanfii akka nama irratti fudhachiisus dubbataniiru. Sababa kanaan uummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuu namoonni yaada nuuf kennanis nuuf eeranii jiru. Gocha mootummaa PP kana kan qeeqan hayyoonni Oromoo akka jedhanitti yeroo sakatta'insaa kana wal waraansi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yoo jalqabe warri hidhannoo maleeyyii sakattaa jedhamee dirqisiifamee bahe kun miidhamuu akka danda'u eeranii uummata hidhannoo maleeyyii balaa akkanaaf saaxiluun yakka guddaa akka ta'e ibsaniiru. Mootummaan guyyoota 40 keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu qaba jedhee duula erga jalqabee naannawaa 7 ta'uuf akka jirus ni beekama. Ammaan duras yeroowwan garaagaraatti mootummaan guyyaa hanganaatti waraana bilisummaa Oromoo nan balleessa jechuudhaan duula wal fakkaataa irra deddeebiin adeemsisaa turuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee yaaliin waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaraatti labsaa ture kun fashaluudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waggootan 6 kana keessatti bakkoota hedduutti babal'achuudhaan hanga funyaan Finfinnee jalatti wal waraana geggeessaa jira. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda addaa irraa namoonni poolisoota federaalaa fi magaalichaan ukkaanfamaa jiraachuu maddeen keenya himan. Gareen bilxiginnaa waggootan 6 darbaniif gaagama ulfaataa uummata Oromoo irratti raawwataa ture yeroo ammaas jabeessee itti fufuun jiraattota Oromiyaa fi kanneen kallattiilee adda addaatti bobba'uun dalagatanii bulan butanii dhabamsiisaa jiraachuu himamaa jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee miseensota waraana bilisummaa Oromootu magaalaa keenya keessa jira jechuun ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiras jedhameera. Poolisoonni federaalaa fi magaalaa Finfinnee manneen jiraattotaa irra deemuudhaan ilmaan Oromoo qabanii gara Awwaash Arbaa geessaa akka jiran maddeen keenya dabaluun himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota jireenya mataa isaanii geggeeffatan miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookaan warra loojistiikii waraanichaaf dhiyeessan jechuun manneen hidhaatti guuraa akka jiru maddeen keenya Finfinnee nuuf himanii jiru.
Godina Arsii Bahaa keessatti saamichi qabeenyaa fi reebicha hamaan waraana PPtiin jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuun baramee jira. Hidhattoonni sirna PP yeroo irraa gara yerootti lubbuu ilmaan Oromoo balleessaa oolan saamicha qabeenya uummata nagaa irratti raawwatanis kan duraan caalaa jabeessuun hawaasa dararaa akka jiran beekameera. Uummanni Oromoo qaamolee mootummaa hidhatan kanaan kan dararamaa jiru yakka biraa dalageef osoo hin taane Oromummaa isaa qofaan yakkamuun ergamoota sirna nama nyaataa bilxiginnaan iraarfamaa kan jiru hoggaa ta'u ammas baattota sirna Minilikiin dararamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qaamoleen nageenyaa aanaalee godina Arsii hedduu keessatti ajjechaa jumlaa fi saamichaa akkasumas yakka qabeenya gubuu raawwataa jiru. Torban darbe godinichatti yakka ajjechaa jumlaa kan raawwatan hidhattoonni sirna PP ammas qabeenya hawaasaa gubuun kan hafe immoo saamanii fudhachaa akka jiran maddeen keenya ibsanii jiru. Yeroo ammaa kanas haalli jireenya hawaasa godina Arsii keessa jiru ulfaataa ta'uu maddeen keenya himuun uummanni dararaa qaamolee nageenyaa mootummaa kanaan jireenyi itti dhaayee akka jirus nuuf ibsanii jiru. Baqattoonni Oromoo Somaaliilaand magaalaa Barbaraa jiraatan rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiran. Somaaliilaanditti ganama wayita uummanni gara hojii isaa bobba'aa turetti qaamoleen mootummaa tokko tokko uummata reemuun miidhaa irraan gahaa akka jiran himameera. Rakkoo amma isaan irra gahaa jiru kanaan dura arganii kan hin beekne ta'uu kan himan jiraattonni nu keessaa ba'a jechuun haleellaa nurratti raawwataa jiru jedhaniiru. Roobii darbe jechuun eebila 17 bara 2024 irraa eegalanii mana irra deemuun uummata irratti haleellaa raawwachaa jiraachuus maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Roobii fi kamsa darbe namoota 370 ol qabuudhaan gara naannoo Somaaleetti fidanii magaalaa Jigjigaa fi Wacaaleetti arcaasaa akka turan maddeen keenya himaniiru. Maatiin kana keessa gargar faffaca'uu kan himan maddeen keenya kaan Wacaalee geeffamanii kaan immoo achumatti hafuun adda adda babaasan jedhaniiru. Roobiidhuma darbee dargaggoo Muhammad Jibriil jedhamu albeen waraanamee hospitaala jiraachuus maddeen keenya dabaluun nuuf eeraniiru. Guyyaa kaleessaa eebila 21 bara 2024 dargaggeessa tokko iddoo dalagaa isaatti maaliif nurraa hin deemne deemaa isiniin jenne irra miti jechuun rukutanii miidhaan qaamarra ga'u kan himan kanneen odeeffannoo nuuf laatan nama miidhame kana fuunee deemnee qaamota seera kabachiisanitti himannullee walumaan nu ari'atan jechuun ibsaniiru. Rakkoon akkasii kun yeroo jalqabaaf kan isaan mudate ta'us jiraattonni biyya Somaaliilaand keessa jiran himatanii jiru. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaaleen keenya kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii Subscribe, Share, Like gochuun dagatinaa isiniin jenna wanta nu daawwattaniif galatooma.